Okay. Oduu magaalaa Finfinnee keessatti yakka shororkeessummaa qaama saalaa irratti raawwate ni balaaleffannaa jedhan dargaggoonni tokko tokko. Kanneen torbanoota darbe keessa yakka shororkeessummaa piraankii walqabatee duudhaa amantaaf safuu balleesse yoomiyyuu ni balaaleffannaa jedhan. Obboleettii manaa qabnaa obboleessas qabnaa jedhan yakka shororkeessummaa irraa qammasee ilaaluu nutti deebisuu hin danda'u jechuunis dubbatan. Haadha warraa koo abbaa warraa koo jedhanii wal faarsaa turan. Walii wajjin bulaas oolaas turanii jedhan yakka amantiis ta'e kanneen duudhaa hawaasaa seeras ta'e cabsaniiru jechuun jiraattonni tokko tokko dubbatan. Magaalaa Finfinnee keessatti walitti bu'iinsa karaa qaamaa jara lamaanii taasifame ilaalcha. Oduu simbirtuu yakka shororkeessummaa dargaggoota lama gidduutti magaalaa Finfinnee keessatti taasifame dargaggoonni Awurooppaa fi Ameerikaa fi biyyoota Arabaa keessa jiran ni balaaleffannaa jedhan. Keessattuu akka naannoo gandatti dhalannee keessatti maqaa ganda keenyaa balleessiraa jedhan intala naannoo keenyatti kabajaan guddattee kennamtu haalaaf duudhaa hawaasaa cabsuun itti siqee qubatti kaa'aa tures jedhan akka harkarra kaa'aa tureef dhungannaansaa yakka shororkeessummaati malee yakka jaalalaa mitis jedhan dargaggoonni kunniin kanneen yaada isaa kaasan qarree fi murtii guutuu waliin hariiroo walitti dhufeenyaa kanneen amantaa faalleessan akkasumas kanneen duudhaa hawaasichaatiin adda ta'een sagaagalummaa raawwataniiru jedhan dargaggoonni yaada isaanii kennatan. Dargaggoonni Ameerikaa keessaa yaada isaa kenne tokko intala ganda koo abbaa kabajaarraa guddise nan fuudha jedhee yakka shororkeessummaaf kanneen gudeeddiin tilmaamamu irratti raawwateera jedhan haleellaa qaama saalaa irratti raawwateefis itti gaafatamummaa jalaan bahu jechuunis dubbatan. Walitti bu'iinsi magaalaa Finfinnee keessatti taasifame bifa addaan ajandaawwan jaarsolii biyyaa karaa miidiyaatiin araarames fudhataman qabu jechuunis dubbatan. Walitti bu'iinsi adeemsaa kanneen raawwatan gidduutti taasifame adeemsa abbootii keenyaaf kanneen amantaa ta'es duudhaa hawaasichaa faalleesseera jechuun dubbatan. Magaalaa Finfinnee keessatti qubaa wal keessa kaa'uudhaan akkasumas adeemsa haadha warrummaa fi abbaa warrummaa calaqqisiisaa eega turanii booda guyyoota 3 waliin akka fedhan eega ta'anii booda piraankii uummata hawaasaa miidiyaa hawaasaa goon irra jedhanus uummanni miidiyaa hawaasaa guutummaan guututti fudhataman qabu jedhan yakka sagaagalummaa kanneen amantaan faallaa ta'an yakka shororkeessummaaf nama saaxilan kanneen hojjetan seeraan gaafatamuu qabaa jedhan dargaggoonni miidiyaa hawaasaa irra jiran. Dargaggeettiinis karaa miidiyaa hawaasaa dubbataniin qarree maqaa nu balleessite jechuunis maqaa moggaasan. Qarree maqaa nu balleessite aadaa fi duudhaa amantaa kanneen balleessite yoo taatu yakkasiin daladde ni balaaleffannaa jedhan qarreen mana madaam keessaa dubbatan. Sagalee dallansuuf kanneen miiraan guutame karaa miidiyaa isaanii qarreewwan katamsaasaa jiran qarree maqaa nu nyaatteef maqaa haadha keenyaaf abbaa keenya balleessitee jedhan guddisa faallaa guddisa keenya hin taanee fi kanneen barandaatti guddate of fakkeessitee ilaalcha safuu dagannaa fi amantaa faallisi raawwatteetii jedhan nuti akka qeerroo qarree biyya Arabaatti ni balaaleffannas jechuu dubbatan. Maqaa keenya nyaattee jedhan ganda siin keessatti dhalatte kaasuun kanneen dubbatan kanneen Roozii Limmuu jechuu yaada ishee karaa miidiyaa keenyaa barreessiteen maqaa ijoollee Baay'ifaar qarreewwan balleessiteetii jedhan qarreewwan kabajaan guddatte akkasumas jaalala uummataaf qabdu karaa amantaa sirriitti hordoftu faallaa deemteettis jedhan ilaalcha seeraas ta'e amantii nuuf gaafatamtu jechuunis sagalee isaanii dhageessifatan. La ilaha illa masha Allah abbo ajaiba wallahi ani jaalanne inuma ta'e malee inuma deema malee inuma deema malee wanta itti dabaluu diddee Mucaa tokko na jeeqaanitti beektu amma mucattiin sun beekaana jeeqti beektu amma ijoollee manaati wanti siin na jeequ. wanta itti dabaluu didde maanni beektaa akka heeruman jenne akka suuraa si baadhanne biyya keessa deemne waliin salphanne itti daddabaluudha isii kana gara fuulduraatti sirreessi. Awura namni maalatti bilbila gaayis daqiiquma muraasan qabaa boodatti deebi'uu dandeenya waan ta'eef. yaa irratti hojjetamuu qaba. yaa an fuudha morma qabne akka inni fuudhu goona akka inni fuudhu keenya deeggaraa isin irratti hojjenna hin hin fuudha bakka hinduun eebanna malee mucaa kana hin deebisuun fuudha malee. Muslimaa yaanni sii maal? Aboo mucaa maana jeetti maraate moo maal muslima mataan kee nagaadhaa? Sorry, awwaan jenne tokko mana dhaggeeffadhaan siin jeeqoo ton ta'in namni tokko yaada qaba waan ta'eef yaada dhuunfaa kiyyaadha. Garuu bor wante kun bicus isii laayisuu danda'a. Isin diqqaxinnoo si jechuudha.
Akka maal Kanaaf akka namni maal godhe qoy inni tokko nama gorsiisu hin jedhe malee rakkoo Gaa kana wanta miidiyaa irraa dubbataa jirra malee kun Galatiin dhiisee kana unaan fuudhe maal jedhe? ho lakki maameeni fi naziifi ajandaa jaallatu maameen tokko faa ajandaa jaallatu ergasii asiin maal ajandaa maal kan qabu maameen nama ajandaa maameen Akka ibidda quba kaartu beekte biti musliim. dhaggeeffadha. No ajandaa jaallachuu wanti kun sirras akka inni gahu barbaadaa taate sirras hin gahu kun wanti kun. Akka ibidda mucaan akka Lakki maaloo inga kaartu mucaan hojii dhaabbatte namaa wal argite suuraa kaatame shiggiraalle. muslima salaam alaikum Argitanii please safuu keenya balleessinaa nikaanii akkaataa qaba diina islaam akkaataa nikaa itti godhamu qaba nikaa jedhamee somneen jiru okay. Gabaabumatti aan akka dubartii tokkotti waan kanarra nam mormaa waan kana. No jarri kun ko jara hojii wal fakkaataa qaban bar jara kana jara isii deeggaru hojii wal fakkaataa qabu si galee. Ittima maanna galche. Abbaa tokko No qaba. hojii wal fakkaataa jarri kana suuraa waliin kaanii akka wal dhungatanii minaamin rakkoo qabu jedhu kuni hojii wal fakkaataa qabu bakka jarris dudubba jara waan akkasii jira. Dhaggeeffadhaa hiriyummaadhaan walitti dhufanii akka hiriyaatti Dhaggeeffadhaa kan mucaa waan tanii gorfatte turtanii akkasiin ta'u ture maamee. Jarri kun immoo wal fuunee nuun jedhan sooshaal miidiyaa irratti wal ba'an. Hoo abbaa manaa koo itti maxxansaa turte siinillee. Haadha warraa koo ta'anii ture. Haalatti bilbila kun naanan tokko irratti cufe. Natti bilbilin. Alkool keessa galchaa turan. Sirrii miti warra dubartii irratti sun taksisi raawwachuun gaarii miti wallaa. torbee kana telefoona sitti baay'ata tokkumma inkaasin Ila maamme nadiif. Itti deebina oddoo irratti hojjedha nan baafan bahu kan ta'e waan ta'eef irratti hojjenna itti deebina qabsoon itti fufu gabaasan itti fufu namni nu dhageessuu danda'u tokko hin injiru jabaadhu ati hojii kee deebi kottu nagaan deemi gali booshirii kunatti mufatinati abshirati rakkoon qabuuti tolee nuti hojii miidiyaa hojjenna waan ta'eef waan miidiyaa irratti nuti dhufe irratti hojjechuun keenya dirqama si galee Ee wallaahi irratti hojjetamuu qaba. Dhaabbachuu qaba wanta kanaan irraa. Hiriyyummaadhaan walitti siqanii hojii naa ta'u amma kun oduu irratti hojjedha si ba'ee oduun irratti hojjedha oduu sana booda ittan deebi'a jechuudha. Ta'uu qabu safuu hawaasaa cabe irratti hojjedha. Akkas. Gaala jala fiigaa jirtu, kan reettii jala fiigaa jirtu, kan hammaama namaa miicitu. Abboo bismillaahi rahmaani rahim kan kee miicisiifadhu. Teenyee haati keenya abbaan keenya laffa'anii nu guddifnaan nus ikkoo mi'a sabaa laala. Lifaatii jala keenyaa olii biyya namaa keessatti wareegama kaballee ilmoo guddisaa irraa. Ilmoon keenya immoo bor tarii bishaan keessa teessee immoo ilmoo guddifattaa maal beekama. Aboo yaa rabbiin gahaa jedhu. Yaa rabbiin gahaa jedhu. Biyyi namaa yoo mikayyafa qabaannes yoo makiinaa qabaannes biyyuma namaati. Biyyi namaa hin tolu. Jalqaba yaa rabbi biyya keenya kana keessatti nagaa qubsiisi. Yaa rabbi biyya keenya biyya nagaa godhi. Yaa rabbi biyya keenya biyya nagaa godhi. Sana booda yaa rabbi nus keessatti nagaa godhi. Umrii keessatti nu dheeressi. Yaa rabbi gaa du'aayii dheeressine umriin keessan adheeratu hajaan keessan aboo lalisaa dagaagaa abboo bismillaahi waan yaaddaniin tokko tokko wal gahaa. Allahumma salli. Yallaa kota. Hajaan keessan akkasi. Digiga. Tajaajila see qoosee du'aadhaaf namni caccabee barbaada bakka jiru jechuudha. Limmuurraa amma laanni limmuudhaan dhufe deedoodhaan dhufe kun mubaaleetu jimmaa jireenyaa jechuudha. Du'aadhaaf. Qoyaa qolloo keessaa deddeebisa jaatii keessa seeruma du'aayti. Saatii du'aayti kamin kee kanamti ela. Adi undi deebi wallahi gede biya sheekha way jiru rabbiin isaanii fadhiisan man jedhamu adi tigee ndo ayti kadhaan nan kollo fudhate jedhe deebisu qalbii ijoolleen dhagaartu moosii a'uuzu billaa miutii qaban. In dhaggeeffannaa rakkoo qaba qisaa caatii keetti kolloo ati keessaa fudhachuu. Kaase malee moo'eetii adi. Wallahi sheekhi way jiru caatii bitadheetanii mee rabbii jedhaati du'aa inaa kadhaan egaa tokko geesse fuuldura zaraggafe. Abboo bismillaahi hajaan kee waa hundanaa kadhatanii ka'anii isa keessaa ijoo miila dhibaa kanaa wayii keessaa satat godhan caatiin biyya keenya ammoo warri gurguran hin beeku caatii kolloo tokkitti fakkeessanii keessa buusanii isa kaan immoo eegee keessa buusu. Caatii san keessaa yooman qaama gaa jedhee ilaalaa jiru isa miilli isaa xogibaa guddaa jechuudha keessaa
Atat yeroo godhanu deemi gaarii feesaayi artooti kenna. Qalbiin na cabee cumaan du'aa hin kota qabbalamuu na shakki. Maaliif? Bakka